Nageenyi jaalalli haraarri waaqayyoo iddoo jirtanii fi lafa jirtan kallattii jirtan irratti isiniif yaa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nagaa kooti jira galata waaqayyoo. Warreen hordoftoota sarkaadhaan yuutuubii jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu warreen sabskiraayib, laayik, sheer gochaa agaarraatitti na jajjabeessaa na duuba jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa naaf jiraadha isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma har'ammoo yaada xiqqoo ishii yeroo hunda sammuu keessatti deddeebi'ee gaafii natti ta'u wayii qabadhee dhiyaadhe kanan jira. Isis immoo isinirraa deebii akkan argadhu tasfaa isinirraa qaba jechaatuma. Innis maalidha? Nuti warroonni biyya Arabaa keessa kushiinaa gandaa keessa shintibeetii gandaa xanan kuni yeroo tokko bakka yeroo mara xaxxare gaafii natti ta'a. Gaafii yeroo mara bakka keessa kootitti nattuma. Nuti ammoo miti shamarran biyya Arabaa jedhamne arrabsamna. Amma yoomitti immoo kushiinaa gandaa keessaa baanu. Ammoo miti abidda irratti gubanna kan jedhu tokko baay'ee isaanitti dhaga'ama. Nuti har'a bakka wannuma xiqqoodhanis wannuma jabaadhanis hattaalamnee maalis taanee nama amanuudhanis irra nama amanuu miti an dhugaa nama amanuu miti mataa kiyyaaniyyuu of amanuun bakka baay'ee isaanitti eenyu jira. Baay'ee isaanitti ulfaataa jechuudha. Namni amanan hin jiru yeroo kana. Rabbiin tokkicha yoo ta'e malee nama biyya lafarraa amanuun badaa isaanii ulfaataa isin jechuu jaaladha. Akkasuma yeroo mararree na obboloota keenyarraa hin argina bara dhufus bara bakka yeroo hundi deddeebi'ee rakkina yeroo ijoollee shamarranii boojisan akkasuma birrii dabarsanii jaalalleedha maalidha jedhanii yeroo hunda yeroo bu'amu in argina. Garuu gochi kun tokko lama sadi bichaa irratti raawwatame kan dhaabbate miti. Akka irraatti sittuma fufaa. Isaan sanirraa ana nageenyi jaalalli haraarri waaqayyoo iddoo jirtanii fi lafa jirtan kallattii jirtan irratti isiniif yaa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nagaa kooti jira galata waaqayyoo. Warreen hordoftoota sarkaadhaan yuutuubii jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu warreen sabskiraayib, laayik, sheer gochaa agaarraatitti na jajjabeessaa na duuba jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa naaf jiraadha isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma har'ammoo yaada xiqqoo ishii yeroo hunda sammuu keessatti deddeebi'ee gaafii natti ta'u wayii qabadhee dhiyaadhe kanan jira. Isis immoo isinirraa deebii akkan argadhu tasfaa isinirraa qaba jechaatuma. Innis maalidha? Nuti warroonni biyya Arabaa keessa kushiinaa gandaa keessa shintibeetii gandaa xanan kuni yeroo tokko bakka yeroo mara xaxxare gaafii natti ta'a. Gaafii yeroo mara bakka keessa kootitti nattuma. Nuti ammoo miti shamarran biyya Arabaa jedhamne arrabsamna. Amma yoomitti immoo kushiinaa gandaa keessaa baanu. Ammoo miti abidda irratti gubanna kan jedhu tokko baay'ee isaanitti dhaga'ama. Nuti har'a bakka wannuma xiqqoodhanis wannuma jabaadhanis hattaalamnee maalis taanee nama amanuudhanis irra nama amanuu miti an dhugaa nama amanuu miti mataa kiyyaaniyyuu of amanuun bakka baay'ee isaanitti eenyu jira. Baay'ee isaanitti ulfaataa jechuudha. Namni amanan hin jiru yeroo kana. Rabbiin tokkicha yoo ta'e malee nama biyya lafarraa amanuun badaa isaanii ulfaataa isin jechuu jaaladha. Akkasuma yeroo mararree na obboloota keenyarraa hin argina bara dhufus bara bakka yeroo hundi deddeebi'ee rakkina yeroo ijoollee shamarranii boojisan akkasuma birrii dabarsanii jaalalleedha maalidha jedhanii yeroo hunda yeroo bu'amu in argina. Garuu gochi kun tokko lama sadi bichaa irratti raawwatame kan dhaabbate miti. Akka irraatti sittuma fufaa. Isaan sanirraa ana akkasuma innis maalidha yoo jettanii bakka maaliif barnoota fudhan warroota darban sanirraa warroota obboloota keenya yaa wajjin dheessanii warroota obboleewwanuma keenya isaan miidhaman sunis isaan sanirraa maaliif fakkeenya isaan san fudhachuu danda'amne agaarraatitti maaliif miidhamna isaan sanirraa fakkeenya osoo fudhannee bakka wantoota raawwannu tokkorraa wanta gochuu qabnu gochuudhaaf deemnu tokkorraa of qoxxobaa deemnee miidhamnu booda isaa mooyyuu miidhamne gaafa mooyyuu humna keenya ol ta'es dhufnee miidiyaa irratti baaneeti isin boonyu maaliif warroota darbisan irraa fakkeenya osoo fudhanne yoo jecha jedhudhaan deebisee mooyyuu gaafii mooyyuu yeroo hundi bakka inni kun sammuu ofeechan innatti dhufee baay'ee kan naarsu kan natti dhaga'amu asis yoggaa ta'e bakka dhiirota waa'ee biyya keessa jiran shamarran biyya Arabaa dhaltuu Arabaa dhufte maaltu fuudha
نمال إذا مال بلجنيتي وجني كوشينا جندا ترني شنت بيتي جندا ترني وانتو عند يود جيرمو كابو تنجيرمنا إسانا الرواد فانو هفان نتولني أتعللني بقى جمسني جافسان نكوفسني أصدقني موجو شمرن بياربا إيش مال تفون إيش مال تو جنجرات نما نجسنا ومان غوني سبب شنت بيتي جندا هدي أحسيد إيش سبب كوشينا إيه بيشي جيرته ما تشي جيرتو فيمو maqaan kun maaliifii nu baala tokko aanan gaafinatti ta'u maaliif akkas nun jedhama agawumittis immooyyuu tuffatamnaa maaliifii tuffatamnaa isaan nu ga'u nun ga'an maaliif tuffatama deebi'ee immooyyuu sarraan kan hafe sila shamarran biyyaa lama maaltu wajjin hin jiraata ishee maaltu akkas ta'a akkasittiin erganii nuti isaan ceegaasisne wanti gaafii isa kana warra dhiirotaatirraa hin gaafii qabaa jechuudha garuu arraba rabbiin isa kan ta'e naaf deebisaayi. Gaafa arrabaan barbaada. Egaa obboloota koo ani garuu sinirra beekatee miti. Wanti baay'ee bakka yeroo natti dhaga'amee ta'u maaliif dhuga waaqanna nana hara baay'ee isaan natti dhaga'ama gisee dhaltuu biyya arabaa maaltu wajjin hin jiraatu jedha. Dhaltuu biyya arabaa maal taateetti obboleecha isaanii obboleettii isaanii isaan biraa deemtee dhuftee biyya ishii kan jijjiiru bakka rakkatanitti rakkattoota duuka kan dhaabbattu ishii shamarran biyya arabaa ishee jirtu sanidha. Garuu isaan sun akkas gaafa jedhan itoo maqaa kanaan akkas gadaantummaadhaan gaafa isaan eenyu jedhani baay'ee isaanitti dhaga'amaanaani maaliif maal kan balleessitedha garuu warroota isa kana dhiirota warra biyya keessa jirtanidha shamarran biyya arabaa maaltu wajjin hin jiraata warroota jettani erga shamarran biyya arabaa wajjin hin jiraannu jettani eenyutu isin dhaaba isinii taasisee miira keessa gasin dhaabee waan tokkotti akka sochootan arra eenyu baratee barumsa qabatee barumsa tokko sochootanii of dandeechanii mataa keessa qabatanii jirtu inni kun dhiira hunda jechuu miti garuu dhiirri xiqqaarra kaasee akka guddaatitti jechoota kana muluudha kana akkas jedhee too'inyu jedhu maaliif jedhama inni kun sababni isaa garuu mooyyuu amma osoo gara masanjara gara maalitiin dhufte ay qashtii koo bareedduu koo wanta biraa akkam jirtu hojiin akkam biyya keessa jiraatte fi biyya alaatiyyuu jiraatte osoo addan baafatiin hojiin akkam erga deemtee waggaa meeqa guutte maalidha jettanii afaan bantu gaafa achi deebi'anii dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jira jecha kana maalumaaf dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jiraata waggaa jettanii maal taateeti maal ishiititu namaa gadi ta'e dubartiin biyya alaa jirtu dubartii biyya keessa jirtu sanarraa maal tadda ishii taasise mikinaata maaliitiif tuffiin kun maal kan ta'e maalirra kan ta'e tuffatamaa erga mooyyuu akkas jettanii ammas immoo gaafiin kun erga dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jiraata jettanii akkanattiin isa kana baastanii dhaltu biyya arabaa wajjin jiraachuu erga hin barbaanne har'a immoo janjanaatti gaafa gatte egaa silaa akkas jettu har'a koosoo nama tokko nama eenyuti miti dhaabbadhee nama kana wajjin hin jiraadha jetteeti miti nuti galata waaqayyo waayifaa madaamii fayyadamna maaliif daataa keenya hunda miti daataa guutee kan itti haasa'u yaada siyaati keenya soo sinitti dabartanii dadhabbii keenya firiitti sinii ta'uudhaafis sammuu keenya aktiiv ittiin taasisuudhaafis isin jalajanuu dandeenya isiin yoo erga shamara dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jiraata jettanii itoo akkasittiin jala sarartanii maaf online irra teessanii isaa deddeema furguutu daataa guuttattanii eenyuuf jecha eenyutti taasiftu gisee sanoo eenyu jalajanuudhaaf siyaasa digdeema furguutu online irra teessanii too achi galgala ishiin wajjin qaboo jette amma ishiin wajjin xumurte sanitti hin teechummoo kan nama dhibdan okko amma wajjin ishiin xumurtee ta'u firii taatee dhufte sanitti daataa keechan gubdanii teechan birrii san gubdanii ta'e ishee erga shamarran biyya arabaa tana wajjiniin akkas jibbamtuu taate shamarran biyya arabaa wajjiniin jireenyaan barbaadu maaltu wajjiniin gaa'ela godhateettanii gadittanuu maaliif daataa keechan immoo gubduree jira teechanii tokkan gaafii natti ta'e tokko isa kanadha eenyutti haasa'uudhaaf shumatti haasa'uudhaaf miti ana jira teechasuni ishiin wajjin qaba gaafa isiniin jettee amma ishee eegdanii tan teechanii ishee eegda suni eenyeekuudhaaf erga mooyyuu birrii keechan gubdanii amma ishiin dhuftee firii gisee firii saate firii argattee dhuftee isinitti haasa'utti sanitti birrii keechan gofu maaliif dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jiraataa maaliif jettu jechi gadaantummaa kun dhaltu biyya arabaa wajjin maaltu jiraata hoggaa jettani maaliif jettudha jecha kana kan tokkoffaasa isarraan kadhabe mooyyuu dhaltu dhuma biyya arabaa tanii maaloo silkiidha maaloo makiinadha maaloo maalodha eenyutu isinii guuta fedhii keechanii ishumatu mooyyuu isinii guuta annaa asirratti wanti jechuu barbaade obboloota kooyi bakka dogongora koo jirreen nasirree jaasaniin jechuun jaaladha nuti warri as jirru kuni
mataa keenya irratti xiyyeeffannoo bakka ijjennoo mataa keenya. Egaa dhiifama warreen agodaa'ee obboloonni koo warri as jirtanii garuu osoo bakka maaliif jaalalaan iddoo hin taanetti bakka hin taanetti osoo kufuu baannee warroota dura birriidha maalidha jedhanii dabarsanii isaa sanirraa osoo barnoota fudhanne an akka kootitti jechuudha bakka maaliif obboloota koo darba warroota miidhamaa sanirraa bakka fakkeenya fudhannee maaliif nuti of taanii maaf hin jiraanne nuti ofii keenya fofarrabsiisaa jirra dhugaa waaqa jiraata dhaltuu biyya arabaa wajjin maaltu jiraata innaa isaan jiran baay'ee irratti meetii gajana galcha naannaan dada maaliif nuti maaf of taanee hin jiraanne bakka eenyummaa keenya maaf itti ibsine eenyu akka dhaltuun biyya arabaa isheen tuffatamtu suni eenyu akka isheen taate ko nuti itti mul'isuu itti agarsiisuu ni dandeenya garuu bakka gara laafummaarra kan ka'edha malee demo miidhamsa bakka inni kana hojjedha sana ittiin godha birriidha maalodha ittiin hojjetuuf danda'e kan hin birrii eenyudhaaf ittiin jedhamu yaa ta'u batalayyi immoo ijoollee nama warrumtaan jirru kun obboloota koo warreen argisee har'a yookaan inni samaanaa farramame samaanaa miti inni daa'ima walitti horate 4-5 hanga 6 wajjin qabu iyyuu walamansiisee yeroo kana kan wajjin deemu miti. Batalayyi ijoollee FB'irra dhufanii janjanaa dhufanii achiin birrii irratti dabarsine akkanan godha jennaan mana ijaara jennaan maalan godha jennaan jettanii ijoolleen batalayyi immoo dammoo nafartaan miidiyaa irra baatanii to'aa toftani maadummaa taasoo hin beekin osoo maatiin geechasiniif hin beekin yommuu birrii irratti dabarsisanii birrii nyaatafne maal taane bakka indee nuti kan dhufne jannee birrii irratti dabarsuudha moo dura isaa jechuudha bakka maaliif ofii keenyaaf dhaabbanne kutannoo mataa keenyaa godhanne gaafa biyya baanu maaliif biyya baane dhiira jannee dhiira birrii dabarsuudhaaf moo ofii keenya hojjannee of jijjiirree bakka tokkorra ga'uudhaaf jenneeto